Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee teenya takka hamburgaa bittanii akkanatti isinitti dhufe. Akkanatti agartanii waan kana isinitti hin mul'ata. Wallahi summa wallahi soomanaanan oole jechuudha yoon kijiba kinoo rabbiin na arka. Furaan fura jireetiin tamira firee sadii afaan kaayyadhe hoggaan kan akkanatti nyaadhe hogguma takkaan kutadhe. Hoggaa isii lamuudhaa natti hadhaa isii maalinni hadhaa'uu kana keessaa hamburgaa silaa wal marraa nyaadhuu jee hoggaan bane kinoo akkanatti taa'a kiniinan ila. Wallahi laazim yaa jirane. Inki jibdanillee yoo jettanii wannan viidiyoo qaddootti jiruuf akka saddaqtaniif nyaata alaa dhufe eeggadha obboleeyyan. Siigalee nu shirri nutti baay'atee jira, shirri nutti xaxamutti jira. Baala gaaraan nutti baay'attee dachii eeggadha. Wallahi laazim ammaan amata kudha takka suutii keessa ta'u takka kiniina waa takka keessatti argeen beeku hamburgaa arabni alaanaa bittee dhufte kinoo kiniinan akkanatti qochi keessa jedha. Hadhaan isaa balaan dhaabbattee hoggattiin qammase. Ruuqaa lama moo gartee kana ruuqadhee tan jira. Tanumaa rabbiin isinaa baasuu jaadu haa godhaa wallahi laazim. Habiibti tiyya jalqabatti baga rabbi si baase lammata irratti sagaleen tiitu yoo si bira geette jechuudha. Mana akkanaa kana dalagadhee irraa jijjiirama daladhee irraa na jijjiira jettee akka keessa hin teenne jechuudha. Tarii hadha rabbi si baase karaa kanaadhaani boru karaa isaatti si dhufanii sanuma rabbi waliin beeka jechuudha. Yoo ka aramni akkana si gootu ta'e jechuudha. I think warra alaa warri jechuudha nyaata gurguru akkana hin godhu maaliidhaaf iyyuu mana nyaata sanii seerri gaafata. Irra cufamaa adabbii jira hidhatti bada waan ta'eef sodaata waa kana irraa qusatan jechuu barbaadeet yoo ka madaamiin kan keenitiin ati bira daddo akkana godhaa jiraatta akkana nagooti jettee shakkii kana qabaatte hadha hamburgaara rabbi si baase boru bishaanii sii kenna danda'an hin beekamu boru buna ati dhudhu yookiin shaayii ati dhudhu keessa sii kaanii si nyaachisuu danda'an hin beekamu jechuudha. Mana akkanaa kan irra jijjiiramu jettee waan ati obsituuf hin jiru jechuudha. Kallattii ta'een kallattii rabbi si laaffisedhaan mana sanii bahuu yaali. Jalqaba rabbi si baase alhamdulillah malee rabbi hamtu sirra haqa. Wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata keenya jirra jirtu bakka jiraatan hawaasa qashti akkuma beekamu obboleettii keenya waan argatanii jirsanii waa isin jettu kiniina keessa kaa'anii nyaata hamburgara wajjin fidanii fi san akkaataa akkam akka ta'e siif rabbi waliin beeka. Angaruu wanni jechuu barbaadu ijoolleen teenya haaroftii amma dhiyeenya beeraa dhuftan jechuudha. Maal isiniif fakkaate nyaata yoo harka keessaniin godhatan itti amantummaadhaan nyaatan jechuudha. Garuu nyaata aramni isinii fidde wallahi amantanii nyaatina. Abbaa fedhe maantu haga nama haala baartanii haala famal ittiin bulmaata walii beektanii jechuudha. Nyaatuma naaf kennanii jettanii fiddanii ittiin nyaatina jechuudha. Maaliidhaaf mucaa takka jechuudha. Waggaa saddeet jechuun waan salphaa isinitti fakkaate. Waggaa saddeet hin duune hin jiraanne laal. Ima hindala tole jechuudha. Waggaa saddeet takka lamaadhaan intala amaaraati yoo argitan jechuudha. Bara darbe keessa viidiyoo isii miidiyaa kanarra deemaa ture jechuudha. Waggaa saddeet ergatan jechuudha maasanii jechuudha. Biyya hin bilbiltee hin beektu waggaa saddeet kana keessa jechuudha. Maatii maallaqa irraa fudhattee hin beektu waggaa saddeet kana keessatti dhamaasanii jechuudha. Akkaataa isaatti dhamaasanii hin beekamu jechuudha. Namni tokko nama rabbi ofirratti sodaan namu si'ii kana jechuudha. Garbooffatee jechuudha garbummaa jechuudha. Olaantummaa sirraa argisiise si jiraachisu barbaade jechuudha. Namni tokko mana abbaa rabbii qalbii isaa keessa imaan wayii sodaa wayii kaa'ee ta'ee yoo ta'e malee jechuudha. Kanaaf hayyoochee kiyya keessaafuu warri madaamii cinqi caqacaqeetan bira daladdanii rabbi isin haa eegu isinillee of eegaa waan nyaattan keessa waan dhugdan keessatti of eeggannoodhaan deemaa jechuudha. Hin beekamu fakkeenya warri maallaqa baay'ee irraa qabu daffaa jechuudha. Ji'a meeqa isin dhoowwatanii ani isin sodaachisuu fi miti garuu of eeggannoo godhaa jechuu barbaadeetiin sodaatiin arabummaa jira garuu of eeggannoo godha. Maallaqa ji'a jaha ji'a afurii ji'a shanii irraa qabdanii akkanu calistanii nama isaa isinii kenna halaa waa laabitanii isinii fidanii fi ofitti gadi hin darbinaa jechuu barbaadeeti. Of eeggannoo godha ijoolleen teenya harki hedduun qaama maatiin hin duuteef hin jiraanne isii hin beekan quba hin qaban akkana kallatee kana dhamaasanii mana keessa ergatuu danda'an hin beeku maaliidhaaf fakkeenya wanta obboleettii ta'ennaa jechuudha. Bara darbee keessa waggaa saddeet daladdee maallaqatti hin oolle qaama ofiitti waggaa saddeet jechuun barboollaa xiqqaa miti waggaa saddeet jechuun wallahi umrii dubartii irratti jechuudha. Waggaa saddeet jechuun umrii guddaadha umrii murteessaa dhalle jechuudha. Waggaa saddeet daladdee mucaan tun maallaqa ofiitti hin oolle qaama ofiitti wallahi osoo viidiyoo isa warra argitan warri argin mucoon lubbuma keessa bu'u fakkaata. Kana keessa bilbila maatii hin beektu. Miidiyaa irratti ani baluuti
ebaluu jedhe sanuuyyuu namni jechuudha namni dhaqee amma fakkeenya saraatinyaa namni anumatu mana namaa dhaqee argee viidiyoo akkasirraa waraabee jechuudha. Maaliidhaaf bakka hin beektu jechuudha. Iddoo dhalootaa ofii beekti, maqaa ofii beekti, lakkoofsa maatii ofii hin beektu, waggaa 8 kana maatii ofii dubbistee hin beektu, meelaalame ilmoo dubaraa dhamaafamtee jechuudha. Dhamaafamtee waggaa san hunda achi keessa dalagaa turte tole jechuudha. Odoo maallaqa siyyuu kennaniif homaa miti jechuudha. Tola akkasi dalagaa baate jechuudha. Wallahi rabbii musiibaa akkana rabbii nun haaditu uummanni adiin kun jechuudha. Hundaa miti gariin jechuudha. Ufuma jala gannu bulchee, ufuma jala nu cincee, ufuma jala nu dhiite jechuudha. Laal osoodhaan daangaa arabaa jechuudha. Daangaa jechuudha. Daangaa warra adii kanaa jechuudha. Osoo jechuudha. Wallahi nama tokko abbaa rabbiin laaffisee fi ima jira namni rahmata rabbii qabu sodaa rabbii qabu jechuudha. Osoo danda'ani. Osoo kan waan hinaafa itti jiru jechuun baatee daanga itti ergan daanga waasin baachisa daanga sidhamaasuu barbaadanirraa hin dubartiin takka gaafa abbaa mana qabatte ulfooftee nama deessii miti silaa ulfasanuu si kennan dhugaa irraa akiraa jechuudha garuu hinaaffaadha bakki sun kaa'een jajjabaatti. Kanaaf ijoollee teennaa rabbi isin haa eegu rabbi hunda keenyaa nu haa eegu nyaata alaa yoo bitattan aramnoo isinii fidde of eeggannoo godhaa hundaa miti. Nama hundaa miti namni tokko jechuudha. Yeroo jalqaba mana kana dhufe jechuudha alhamdulillah waggaa dheeraa wal bira surree jirra. Yeroo jalqaba dhufe wallahi sodaadha nyaata jechuudha. Fakkeenya amma nyaata isin naa kenna kan yeroo san ofii godhadhu amma alhamdulillah akka barbaade mana keessa waan barbaade godha. Yeroo san jechuudha nyaata alaanaa dhufe kan ijoollee lakkuu jira shamarran jechuudha. Lakkuu jira sodaa irraa jechuudha. Sodaa irraa ijoollee nyaachisa jechuudha. Ijoollee nyaachisa waliin nyaadha jechuudha. Akkaataa qalbiitti amansiisuu barbaaduraa jechuudha. Kanaaf yeroo tokkollee halaawaa jechuudha. Akkanuma yeroo iidaa raabsan gan naaf kennite halaawaa osoo nyaatiin yaadadhaa gamma itti dhiisee jechuudha. Dhoksaadhaa ofirraa baasee jechuudha. Sodaa irraa jechuun shakkii nanaqa jechuun namni kun dhamaasin garuu namni ambira jiru nama akkasiitillee miti alhamdulillah nama rabbi sodaa qabu nama akkasiitii miti nama ija haa'ima ta'uu malee jechuudha. Haadhuma namaati akka haadha kan keetii san bakka siin geettu malee nama akkasii ija foos dhaabbatu miti nama si tuffatu miti jechuu barbaadeeti. Garuu akka fillee osoo ta'e haati nama haadhuma namaati. Kanaaf jechuu barbaade. Kanaaf obboleeyyan kiyya ishee sodaachisu illee osoo hin taane warri waa akkana mana namaa keessa argitan yoo bishaan dhugdan bishaan keessan jala waa argitan yoo shaayii dhugdan shaayii keessan wanna jechuun jijjiirama addaa wayii isin agarsiisu ta'e wanna achitti achitti dhamaatanii isin dhamaasti beerranii umurii keessa sanirraa fixxee jiru keessa sanarra balleessituuf hin qabdu yeroodhaan furmaata daalladhaa jechuu barbaadeetti rabbi isin haa eegu sodaadhaa miti of eeggannoodhaan malee kanaa jedhamu arabu hundaa miti wallahi hundaa miti arabni tokko sama afaan iyyitoo muzuutti qaaxxoo maallaqa si dhorgattu waa akkanaa kanatti hin taffistu jechuu barbaadeetti gariin tokko osuma nama nagaa fakkaatu sharri inni xaxamu waan bira akkuma nama keenyaa jechuudha akkuma nama keenyaa kun wali kun gad walumaa galatti kanaaf rabbi isin haa eegu hunda keenya rabbi nu haa eegu rabbiin wallahi rabbiin biyyuma keenya nagaan nu haa galchu. Kanaaf wanni nu barbaannu guddaan nagaan biyya keenya galuudha. Akka biyyaa baane akka guutuu baane galuu barbaanna. Rabbiin nagaa ammoo akkasiin nu haa galchu hunda keessanuu rabbiin nu haa isin haa xissu. Obboleettii yaallee rabbiin maka rabbi si baase hamtuu badduu nurraa haa qabu nagaan naa jira ulfaadha barakadha. Akkasuma wanna aramni isinii kennetti akkuma argitanii ofii gad darbuu osoo hin taane haga dandame tokko namni of eegee of hin baasu namni mana tokko jiru yoo wal miidhuu barbaade kallattii itti wal miidhu hedduu jira. Aguma san jechuun akkanaa shakkii akkanaa warra irraa qabdanii wallahi rabbi isin haa eegu isinillee irra of eegaa jechuu barbaadeeti. Keessafuu nyaata kana babbanamee ilaalamu banaa ilaalamarra koo qaba.